qabaachuu kan dhidhimsee jedhamu paartiin Izeema waraana Tigraay irrattuu ibsa baasee jira. Ibsa aangoo naaqooda jedhu fakkaatuni qabxiilee inni laf kaahee isin biraanii gaayuu deemna. Waraani Tigraay cimee itti fufee jira. Humnoonni ittisaa Tigraay lafa dabalataan mootummaa naannoo Amaaraa irraa qabachaa jiranii. Mootummaan naannoo Amaaraa bannee argamna malee harkaa hin kennannu jechuudhaani ammaan tanallee lola waliigala labsee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa odeeffannoo injifannoo kijiba mamii hedduu kaasan hedduullee labsaa jira akkuma mootummaa Abiy Ahmed. Mootummaan Abiy Ahmed suuraan kijiba ka humnoota ittisaa Tigraay inni kalee hate hardhammoo viidiyoon saaxilamee jira. Odeeffannoo sanillee isin biraanii gaayuu deemna. Mootummaan Sudan waraan isaa kan meeshaalee gurguddaadhaan deeggaramee gara daangaa Itoophiyaa fi Suudanitti dhiyeessaa jira. Itoophiyaa fi Suudan waraan keessa seenuu dandayan sodaan jettu yeroo ammaan tana dabalee jira. Gara biraatiin ergamaan addaa pirezidaantii Ameerikaa ka Joe Biden ambasaaddar Jeffrey Feltman Finfinnee seenee jira. Abdiin waraanii naannoo Tigraay karaa nagayaatiin dhumataa jedhulleen mootummaa Abiy Ahmed angaawan isaa tokkini deebii Deutsche Welle fi kenneen bishaan qabbanaawa waan itti naqee fakkaata. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo nu wajjin turtanii jennaan odeeffannoo kanaaf odeeffannoo biraa hedduu isin biraanii gaayuu deemna. Viidiyoo kana jaalachuun chaanalii kana maamila godhachuun miidiyaa hawaasaa irratti qoqooduun faffacaasuun akka namii dhagahu godhuun nu gargaara isiniin jecha gara odeeffannoo keenya bal'inaan isiniin biraan gahuutu deemna. Daayireekteriin olaanaan OMN kan duraanii obbo Girmaa Guutamaa yookaan ammoo abbaan cabsaa WBO zoonii kibbaa ka daangaa Itiyoophiyaatii fi Keeniyaa biraa socho'utu dabalamu karaa feesbuukiitiin ibsee jira. Obbo Girmaa Guutamaa odeeffannoo karaa feesbuukiitiin barreesse kana qabxii kan jalattu yaada namni kaasee fi deebii kenne. Akkasi jechuun barreesse siyaasaa qabsoo bilisummaa Oromoo hanga yoona wantoonni qancarsanii rakkoo amma Oromoon itti jiru keessa buusan keessa siyaasan baqattummaa shoora guddaa qaba jechuudhaan barreesse obbo Girmaa Guutamaa. Qabsaawwan haqaa uummatuma keessatti rakkates ta'uu ripheetuma lola malee irraa hin baqatu jedha. Hoggantoonni qabsoo bilisummaa Oromoo bara chaarterii ammaan tana appaartimentii badhoon kenniteefi keessa ciisuun isaanii sababni isaa kanuma ta'uu isaa quba qabaachuu qabna jechuudhaan obbo Girmaa Guutamaa barreesse. Yaada obbo Girmaa Guutamaa barreesse kanaaf namni tokkini qeeqaa jalattu barreesse. Tarkaanfiin kun Girmaa hin ilaallatu moo dura atu maaliif baqatte jechuun gaafii gaafate. Obbo Girmaa Guutamaa yaada kanaaf deebii kenneen aaniin South Africa deebi'ee qabsaa'ota WBO daangaa Keenyaa jiranitti makamee qabsaawaa jira. Telegiraamii koo irratti na hordofii jechuudhaan deebii kenneefii jira. Obbo Girmaa Guutamaa WBOtu dabalame jedhe karaa feesbuukiitiin eegii ibseen duubatti yeroo ammaan tana yaadii dinqisiifannaatii fi yaadii adda addaa feesbuukii irrattu naannawaa jira. Miidiyaan hawaasaa gootummaa obbo Girmaa Guutamaa kana akka malee dhaadhessaa faarsaa jirani. Obbo Girmaa Guutamaa daayireekterii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii ka Finfinnee ture haga Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork cufamuu asi du'a Hacaaluutiin duuba jechuudha. Isattuu dhaabbata kana hoogganaa jira. Suniin durattuu nama sochii Oromoo keessatti hirmaannaa guddaa qabu biyya Norway magaalaa Osloottu barata doktoreetii yookaan ammoo PhD turedhanii faarmaakoolojii waa'ee saayinsii qorichaatii fi saayinsii fayyaa nama qorachaa ture. Namni kun yeroo sanitti Norway jiraachuu fi yookaan ammoo biyya lixaa kamuu jiraachuu fi carraa odoo qabu Finfinneettu galee jijjiirama dhufu keessatti gahee isaa gumaachuu fi carraaqe. Haa ta'uutii malee OMN eegee cufameen boodattu Afrikaa kibbaa dhaqee achiin boodammoo bosonatti galuudhaanii WBO dandeettii isaatiin gargaaruu fi murteeffachuun isa dhagame.
jaalamarroo fi warra woboo kabbosona jiranii namoonni akkasii baratan itti galanii gargaaruun woboon akka injifannoo argatu qabsaa'ota waraanatii fi namni baratee walitti qindaa'ee hojjechuun qabsoon bu'aa gaarii akka buusu gargaara jechuudhaan dubbatamaa jira. Odeeffannoo kenna ka biraatiin woboon injifannoo raayyaa ittisa biyyaatii fi milishoota Oromiyaa irrattu argatu cimsee itti fufee jira. Godina Gujii Bahaa Aanaa Gorodoolaa magaalaa Haaraa Qalloo to'achuudhaan woboon hidhamtoota siyaasaa baasuun akkasumas uummata naannoo kana waa'ee qabsoo Oromoo barsiisuun dhagahamee jira. Pireesii keenya dhimma woboo sochii zoonii kibbaa kanaa fi xiyyeeffannaa kennaa jira. Daily Nation akka barreessattu woboon karaa keenyaaf Itoophiyaa walitti fiduu dandayu humna cimaa waan qabuuf cufuu dandaya jechuu isaa barreessee ture. Gaazexaan keenya kabiraa ammoo woboon sochiin inni ammaan tana itti jiru waliigalteen warra Tigraahii wajjin woboon uume bu'aa siyaasaa guddaa akka qabu dubbata. Woboon uummata bal'aa dinagdee guddaa qabu uummata jijjiiramii kun akka dhufu godhe keessa waan dhufee fi woboo fi warri Tigraahii walitti dabalamuun haala siyaasaa ammaan tana Itoophiyaa keessattuu geggeeffamaa jiru madaalli siyaasaa gareen Abiy Ahmedii ka biltsiginnaa ka dhaabe ka jijjiiruu danda'u jechuudhaan akkasittuu barreesse. Haga woboo fi humnoonni ittisaa Tigraahii human pireesii gaafa Afrikaatii fi idila addunyaatii fi miidiyaaleen naannootii fi kaafagoo dhimma kanaa fi xiyyeeffannaa guddaa kennanii barreessaa akka jiranittu jira. Odeeffannoo gara biraatiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhimma lafaatiin walitti qabatee tajaajilli kennamu hundinuu akka ugguramu murtii dabarsee jira. Murtiin kun ka darbe magaalaa Finfinneetii fi qarqara magaalaa Finfinneettu saamichi lafa waan hammaatee fi yeroo ammaan tana karaa seeraa alaatiin beekumsa mootummaatiin alatti gurgurtaan lafa bittaan lafaatii fi manneen ijaaramaayinsi akka malee waan hammaateef jedhama. Saamichi ammaan tana geggeeffamaa jiru karaa seeraatiin qoratamee hin beekamne malee ka maaster pilaanii bara Ihaadigillee xiqqeessuu jedhamee dubbatamaa jira. Mootummaan Abiy Ahmedii saamicha lafa ka to'achuu dadhabee gaafii Oromoo ka abbaa biyyummaa Finfinnee deebisuu dadhabee saamicha harki isaatii baate kana to'achuu fi carraaquuf jecha ammaan tana dhimma lafaan walitti qabate tajaajila dhaabuu akka danda'u ka yaadamu. Gara biraatiin ammoo baankiin Itoophiyaa dhimmoota tajaajila lafaatiin walitti qabatu lafa qabsiisanii maallaqa liqeeffachuu yookaan ammoo maallaqaan lafa bitachuu jijjiiruu wantoota akkasii ugguruun gabaafamee ture. Baankileen akkasumas dhaabbanni adda addaa kan naannoo Amaaraatiin walitti hidhatanii fi warra biltsiginnaatiin walitti hidhatan saamicha lafaa keessatti shoora guddaa akka qabu ka gabaafamaa jiru. Itoophiyaan yeroo ammaan tana saamicha lafaa qaala'insa jireenya dinagdee akka malee bututaa jiruu fi sharafa biyya alaa hamaadhaan rakkachaa jirti. Keessattuu shaqaxii biyya alaatii galuuti wantoonni nyaata akka malee akka dabale ka dubbatamu. Karaa Jabuutii fi Finfinnee walitti fiduu eegii cufameen dubatti meeshaan biyya alaatii galu gatiin isaa marroo lamaan ol kahee doolaariin Itoophiyaa gabayaa gurraachanii haga doolaariin birrii 91 ol kahee ture. Ammaan tanallee karaan Bahar Daarii fi Finfinnee walitti fiduu gam tokkoon woboon gama biraatiin ammoo lafti sigigaachuun yookaan mucucaachuun waan cufameef karaan kun guyyaa afurii ol cufamee jira. Naannoo Amaaraa keessatti hanqinni nyaataa boba'aatii fi wantoonni dhalachaa jiranii duula Itoophiyaa fi naannoo Amaaraa geggeessaa jirtu akka rakkisee fi qaala'insi jireenya hamaan akka mul'achaa jiru gabaafamee jira. Artistiin Oromoo jaalatamaa fi beekamaan obbo Zarihuun Wadaajoo akka malee dhukkubee yeroo ammaan tana hospitaala Rift Valley keessattuu akka yaalamaa jiru dhagahamee jira. Artistiin gameessi kunini yeroo ammaan tanattu gargaarsa guddaa barbaada maatii harka qalleessa keessa waan dhufee fi uummati Oromoo bira dhaabbachuu qaba dhaamsi jedhulleen miidiyaa hawaasaa irratti babal'inaan
qoqoodamaa jira. Artistii kana gargaaruu fi dhaabbataan GoFundMe'n banamulleen beekamee jira. Odeeffannoo gara biraatiin hayyuun Oromoo gootni barsiisan miseensii fi akkasumas hayyuu dureen ittaananii Kongireesii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa guyyaa dhaloota isaa mana hidhaa Qilinxoo keessatti kabajaa jira. Hayyuu kana ilaalchisuudhaan miidiyaan hawaasaa Facebook fi Twitter namoonni footoo isaa profaayilii godhachuudhaan faaruu isaa karaa Facebookiitii fi Twitteriitiin roobsisaa oolani. Obbo Baqqalaa Garbaa goota namaa hayyuu namaa baga dhalatte ka jedhu dhaamsi deeggartoota maatii isaatii fi akkasumas warroota mirgoota ilmaan namaatii fi dantaa qabaniin barreeffamaa jira. Obbo Baqqalaa Garbaa yeroo ammaan tanatti abukaatoon seeraa kawarra bakka bu'e obbo Abdul Jabbaar Hussein wayita inni ijjeefamettu guyyaan dhaloota isaa kun dhufuun guyyaan kunin waraana Tigraayitiin miidhaa qabaa jiruu fi maqaa Oromoo irratti mootummaan Abiy Ahmed waraana baneen gadda guddaa keessa ta'uudhaan guyyaa kana akka yaadachaa jiru maddeen kenna ka Qaallitti irraa odeeffannoo kana nu biraan gaayanii akkasittuu addeessan. Obbo Baqqalaa fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan mana hidhaa jiran cuftunuyyuu yeroo ammaan tana miira gaddaatii fi miira yaaddoo hamaa keessa akka jiranii kadhagame yaaddoon isaanii Oromoon akkasittuu ka ijjeefamaa jiru mootummaa maqaa Oromoo dhaawatuun ta'uun dabaan hidhamuu fi adeemsa seeraa kijibaatiin dhimmi warra lafirra hirkifachuu fi hayyuu fi gootni beekaan Oromoo Abdul Jabbaar Hussein akkanattuu ejjeefamuun ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa ka warri irraa hagammaan tana hin bayyanatin irratti madaa biraa akka itti dabalee ka dubbatama. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kaa'isen biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira. Naannoo Benishaangul godina Matakkalirraa gara Finfinnee warri dhufaa jiru dhalattoonni Oromoo 5 makiinaa irraa buufamuun dhagahamee jira. Dhalattoonni Oromoo 5 kunniin ka makiinaa irraa buufame waraqaa warra kaa'eenyummaa irratti maqaa Oromoo waan qabanii fi akka tahe odeeffannoon naannoo Benishaangul irraa dhufu addeessa. Bakki warri kun konkolaataa irraa buufame magaalaa Finoote Salaam akka taate ka dubbatamu. Warri Oromoo ka konkolaataa irraa buufate 5 kun yeroo ammaan tana haalii isaan irra keessa jiran waan hin beekamnee fi faannoo Amaaraatiin yookaan milishoota Amaaraatiin miidhaan guddaan irra dhaqqabuu akka dandayu sodaan akka jirtu ka addeeffame. Odeeffannoo gara biraatiin ammoo waraana naannoo Tigraahitu deemna. Waraana naannoo Tigraahii ka hammaatee itti fufeen walittu qabate warri Abiy Ahmed gara hallayyaa balaattu dhibee akka waraana kan keessa seenuu godhan keessa tokkini paartii Izemaa ka Biraanuu Naggaatii fi Yeshawaas Asaffaa hogganu warri kun waraana kana ilaalchisuun ibsa baasanii jirani. Waraani kun ammaan naannoo Tigraayitii fi Affarii fi Amaaraa keessatti geggeeffamu malee Itoophiyaa guutuu waliin gaayuudhaan badii hamaa dhaluu danda'a jechuudhaan ibsa baasanii. Ibsa baasan kanaan badii waraanii kunin dhaqqabsuu dandayu irra aanuu fi ብሔራዊ የሀገር ሉዓላዊነትና የሕዝብ ደህንነት ማስከበር ዘመቻ duula birmadummaa biyya kabachiisuu fi nagaa uummata mirkaneessu tokko akka dhaaban gaafatanii jiranii. Duulii isaanii gaafatan kana keessattuu Izeeman kafilannoon mo'amee aangoo dhabe Abiy Ahmed wajjin yookaan ammoo paartii Biltsiginaa wajjin karoora aangoo qoodachuu qaba. Kanaafuu karaa biraatiin Izeeman ammallee rakkoo waraana ka Tigraay fi Amaaraa fi Affarii keessa jiru gara aangoo qoodachuutiin deebii haa kenninu waan jedhu fakkaata. Yaamichi zamecha inni jedhu kun duula mootummaan Abiy Ahmed labse yookaan kanaannoon Amaaraa labsite kitatirraa wanni adda godhu hin jiru. Garuu Izeeman fedhii aangoo qaba. Aangoof jecha warra Tigraay kanatti waraana bansiisanii mootummaa Abiy Ahmed gara rakkootti dhidhimsanii ammaan tanallee warri kun dhageetti mootummaa Abiy Ahmed bira akka qabanii ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo hedduu isin galateeffannaa waan nu wajjin turtanii fi chaanalii keenya kana maamila godhachuun viidiyoo kakkana qoqoodanii faccaasuun waan waliin gayaa jirtanii fi
waraana naannoo Tigraahitti deemnee ammaan tana odeeffannoo jijjirtuu babal'oo qabnaa isin biraanii gayuu deemna. Waraani naannoo Tigraahii hammaatee itti fufee jira. Humnoonni naannoo Tigraahii injifannoo gurguddoo argachaa jirani. Injifannoolee isaan argachaa jirani kana akka armaan gadii kanattuu isinii tarreessina. Injifannoo argachaa jiraniin viidiyoodhaan ka deeggarame, footoodhaan ka deeggarame. Raayyaa ittisa biyyaa irraa meeshaalee gurguddoo kan akka xayyaaranii buusanii suufaa makiina gurguddaa waraanaa, taankilee gurguddaa, moortaroota, laawuncheroota, wantoota xayyaaran buusan waa hedduu boojanii suuraa isin agarsiisuu deemna. Mootummaan haala gos kana keessattuu yeroo ammaan tana mo'amaa jira. Mootummaan Abiy Ahmedii injifannoo argadhee jira. Sanillee isin biraan geenna. Suuraan kalee inni hatee qabame sulleen viidiyoon har'allee saaxilamee jira. Sanallee isin biraanii gahuu deemna. Mee ammaan tana gara walumaa galatti waraanii kun haala inni ittiin deemaa jirurra odeeffannoo isin biraanii gayaa hajirruuti. Waraanii kunini karaa Walloo Kibbaa deemaa jira. Gara Waldiyaatiin karaa Goojamii geessu ka Bahar Daarittuu deemaa akka jiranii gabaasnee turre. Kalee Dabarq magaalaa gudditti godina Gondarii Kibbaa jedhee dubbadhee odeeffannoon sun dogongora. Dabra Taaboor jechuu barbaade. Karaa Dabra Taaborii fi warataa gubbaatti ammaan tana waraanii hamaanii geggeeffamaa jira. Humnoonni ittisa naannoo Tigraahii naannoo kanatti magaalota dabalatanii qabatanii jiranii. Magaalii har'a isaan qabatan Gaagaw, magaalaa Dadaraatii fi akka tahee ka dubbatame kanaan wal qabatee torbaan kan keessa magaalaa akka Saalii, magaalaa akka Gaara Guunaa, magaalaa akka Kimmir Dingaay, magaalaa gudditti gaayintii kataate sanunda akka qabatanii isin biraanii gayaa turre. Karaa Gaara Guunaa irraa ammaan tana gara warataa magaalaa gudditti godina Gondaree Kibbaa Dabra Taaboor akka deemaa jiran gabaasne turre. Ammaan tana odeeffannoo dhufteeni magaalii guddittiin Gondaree Kibbaa Dabra Taaboor marfamtee jira. Humnoonni ittisa Tigraahii ka Gaara Guunaa irraa gadi duulan. Gaarii Guunaa kunin naannoo kan keessatti bara 1983 akka herrega Itoophiyaa yookaan ammoo 91 dargiin naannoo kan keessa mo'amee akka bahu ka godhame. Gaarii kunini galaana oli meetirii 4,200 olitti argama. Gondaree Kibbaa keessattuu gaara guddaa argame. Achirra gara warataatii fi Dabra Taaboritti duulaa jiranii. Dabra Taaboor marfamtee jirti. Karaan Goojamii fi Gondaree fiduu fi karaan Goojamii fi Walloo fiduu warra riphee loltoota Tigraahitiin to'atamu akka dandayu ka gabaafame. Gara Limaalimoo Dabarqitiin ammoo warri naannoo Tigraahii kunin magaalaa Dabarqii marsanii jiranii. Magaalii kun duraanuu marfamtee jirti. Ammaan tana humnoota dabalata gara magaalaa Dabarq magaalaa gurguddoo Gondarii kaabaa keessa jiranii achittu geessaa jiranii. Yeroo ammaan tana Dabarq jechuun magaalaa magaalaa Gondar gudditti irraa kiiloomeetirii 90 qofa fagaatti. Dabarqi qarqarattuu ka argamani Maay Dagusaa, Sanduuqa fi Dabre Bahar magaalotaa jedhamu. Riphee loltoonni naannoo Tigraahii kan ammaan tana humnoota ittisa Tigraay ofiin jedhanii to'annoo jalaa oolfatanii jiran. Gara biraatiin ammoo gara Kibbaa, gara Kombolchaatii fi Desee, gara Walloo Kibbaatii fi gara Baatee godina Oromiyaatti haleellaa godhaa jiranillee cimsanii itti fufanii fuula durattuu deemaa jiran jechuudhaanii dubbatamee jira. Odeeffannoo biraatiin ammoo gara daangaa Suudaaniitti karaa geessu Shiree irraa gara Walqaayititti duula guddaa banamee jira. Humnoonni Amaaraa kan Walqaayitti jiranii ammaan tana Goojjame ittisuu fi gariin isaanii gara Kibbaa dhufaa waan jiraniif qaawwa uumametti fayyadamuudhaan warri Tigraahii laga Takkaza kan mootummaan Itoophiyaa riqicha cabseessanii
riqicha bifa adda addaatiin jaaranii achittuu cehaa jiranii Isaayyaas Afawarqii waraan dabalataa gara Seetit Humaraattu ergee jira jedhamee jira. Waraanii naannoo Tigraahii ammaan tana Walqaayitii yookaan Tigraahii dhihaatii fi lola jalqabe jira. Gara kibbaatiin gara Maayitsebrii jechuun gara Tsallamtitti Maayitsebrii fi magaalota naannoo Maayitsebrii jirtu hedduu qabachuu isin biraanii geenne turre daawwattoota kenna jaalatamoo fi kabajamoo waraanii naannoo Tigraay akkanatti deemaa jira. Odeeffannoon guddaan har'a isin biraanii gayuu barbaannu godina Waagimraa magaalii guddittiinis Waagimraa uummata Agooti Soqoxaanii to'atamtee jirti. Soqoxaan yeroo ammaan tana ka bilisa baasee adda bilisummaa uummata Agoo yookaan ammoo adda bilisummaa Agootu bilisa baasee alaabaa Agoo kan Laallibalaa keessattuu dhiyoo kana dhaabbatan achittuu dhaabbatanii jira. Aanaleen godina Waagimraa cuftuu isaanii yeroo ammaan tana bilisa bayuudhaanii addi bilisummaa Agoo alaabaa dhaabbatee magaalii guddittiin isaa magaala seenaa qabeetti qarooma kuushii kan taate Laallibalaa ta'uu isaa labsatee jira. Odeeffannoon akkanattuu jira. Kalee mootummaan Abiy Ahmedii suuraa humnoota ittisaa Tigraayitii fi TDF yookaan ammoo waraana naannoo Tigraahii kakaraa Tigraay miidiyaa haawusiitiin gadhiifamee hatee ture. Har'a viidiyoon sun saaxiluu gabbahee jira. Suuraan kunin kan mootummaan Abiy Ahmedii kalee hate. Suuraan mootummaan Abiy Ahmedii hate kana viidiyoon injifannoon kun kan eenyu jedhe agarsiisu. Injifannoon kun injifannoo warra Tigraahii ta'uu agarsiisu. Warri Tigraahii har'a viidiyoo gadhiisanii jiranii. Viidiyoo meeshaalee waraanaa gurguddoo to'atanillee gadhiisanii jiranii agarsiisanii jiranii. Suuraan kun akka agartanii waraana naannoo Tigraahiitiin injifannoo warri Tigraahii argate ka agarsiisu. Odeeffannoo gara biraatiin naannoo Amaaraa keessatti yuunivarsiitiin argamanii cufamanii jiranii. Hagayya 14 bara 2021 kalee guyyaa dheengadda irraa kaasee yuunivarsiitiin Dabra Taaboree guutuutti cufamee jira. Yuunivarsiitiin Dabra Maarqos yuunivarsiitiin duratti cufamte Dabra Taaboree Gondaree kibbaatti. Dabra Maarqos ammoo yuunivarsiitii Goojjamii bahaati. Yuunivarsiitiin Dabra Maarqos ka Goojjamii innis cufamee jira. Yuunivarsiitiin Dabra Maarqos cufamee jira. Yuunivarsiitiin kun ammaan tana barattootaa fi barsiisonni leenjii waraanaa akka argatanii yookaan leenjii waraanaa akka argachaa jiranii Amaaraa Miidiyaa Corporation Abikoon addeessee jira. Leenjii gubbaa jiranii yuunivarsiitiin akka bara dargii sanittu akka mootummaa Isaayyaas Afawarqii sanitti leenjii waraanaa kennuutu jiran jechuudha. Waraana gos kanattu jira. Waraana gos kanattu deemaa jira. Naannoon Amaaraa ka warri Tigraahii dhuunfatee fi walumaa galatti ka to'annoo jala hin jirre intarneetiin akkuma naannoo Tigraahii addaan citee jira. Bishaanii addaan kutamee jira. Tajaajilli baankii addaan citee jira. Elektirikiin addaan kutamee jira. Ammaan tana waan uummanni Tigraahii ji'a 9 fi jala jiraate warri Amaaraa dhandhamaa jira. Gara biraatiin ammoo naannoo Amaaraa irraa uummatii buqqa'ee baqatuu kuma hedduu tahee jira. Gara Benishangul Gumuziitii fi gara Oromiyaatti uummatii hedduun baqachaa jira. Haga ammaan tana naannoo Amaaraa qofa uummanni 300 oli sababa waraana kanaatiif buqqa'ee jira. Gara Oromiyaa godina Shawaa Kaabatii fi akkasumas gara naannolee Wallaggaa adda addattu uummatii gurguddaanii uummatii baay'een baqatee akka dhufaa jiru waraana Tigraahii irra dhagahamee jira. Haalli ammaan tana naannoo Amaaraa keessa muddamsuu gos kanattu jira. Aangaa'onni naannoo Amaaraa hedduun isaanii gara Finfinneetti dheessanii baqatanii jiranii. Aangaa'onni Gondarii ka Goojjamiitii fi ka Wallooleen hedduun isaanii gara Finfinneetti baqachaa gara Finfinneetti dheetaa jiranii. Uummatii Amaaraa akka waraanni jala hin baqanne magaalaa akka gad hin dhiisne taaktikiin dhuma yookaan tarsimoon dhuba qeessonni
taabota qabatanii karaa gubbaa dhaabbachuudha ammaan tan sangoraa jiranii garuu ammaan tanallee tanan uummataa fi waraanii baqachaa jira taabota qabatanii namni amaaraa ka waraan irraa baqate raayyaan ittisa ka waraan irraa baqate milishaan faannoon baqate saree gurraatti haa dhalu jedhanii arrabsanii jiranii namni lubbuu kan dandamanne saree gurraatti dhaluu wayyaa jecha baqataa jiran jechuudha gara suniini sunittu jira odeeffannoon haga ammaan tana deemaa jirtu kana fakkaata odeeffannoo gara biraatiin ammoo mootummaan naannoo amaaraa injifannoo argachaa jirra jedhee barreessaa jira injifannoo gariin ittiin argachaa jiru akka dubbii himaan mootummaan naannoo amaaraa jedhutti gara lixaatiin gara maayitsabriitiin gara adde arqaayitiin gara walqaayitiin gara gondariitii fi akkasumas dirreelee wallootiin injifannoo gurguddaa argachaa jirra jechuudhaan dubbii himaan mootummaa naannoo amaaraa obbo Gizaachoo Mul'inee dubbatee jira gootummaan warra milishoota amaaraatii fi faannoo amaaraalleen ammaan tana bifa ajaa'ibaa taheen bifa fiilmii hindii durii tuffachiisuun yeroo ammaan tana Amara Broadcast Corporation gabaasaa jira seenaa gootummaa Amaaraa sun keessa nama tokko Saajin Asfaaw Zelleqee namni jedhamu gootummaan isa har'a miidiyaa Amaaraa irrattu bifa ajaa'ibaa taheedhanii haasamaa oolee akkas jedha afaan Amaariffaatiin isin dubbisa afaan Oromootti deebisa በሁመራ ግንባር ከቲነግ የተወረወረበትን ቦምብ አየር ላይ ቀልብሶ መልሶ በመወርወር ጁንታውን ዱቀት ያደረገው የአማራ ልዩ ኃይል አባል አመራር ዋና ሳጅን አስፋው ዘለቀ ማለት ይሄ ነው ጀር ድሬ ሁመራቱ ቦምቢ ወሪ ትግራይ ደርበቴ ቅለን ስራቱ ቀበቲ ደብሰ ደርበቴትን በርበደሰ ዳኩ ወርጎ ዳራ ወርጎ ሳጅን ዘለቀ ደኔ ቦምቢ ደርበተመ ቅለን ስራቱ ቀቡ ዱለን ዱሪ ወራንዴ ሙሌ ባኑ ቦምቢዮ ደርበተመ ቦምቢኒን ዶዋ garaan lafirra ciista bombiin ol waan dhooluuf warri amaaraa ammoo bombii darbatame samii irrattuu qabe deebisee darbate diinan daaraa godha woboo irra warra kaarateen snaayiperii hiike hunda dhageenne turre warra jechuun kaarateen taankii boojiyee warra Tigraay irra miidiyaa warra waan naasofne qabu guyyaan nu kofalchiisa kulleeni waan qoosaa tokko waan ajaa'ibaati akkuma isin dhageettanii fi kana dubbanne naannoon Amaaraa ammaan tanallee irra deebitee waraana waliigalaa yookaan ammoo kiitati labsitee jirti nami qawwee qabu hundu duuluu qaba waraan kana gara waraana ummatatu deebisne warra nu weerare boojina mo'annaa jedhee dubbatee jira pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Aganyoo Tashaagar obbo Aganyoo Tashaagar waraanii naannoo Amaaraa waraan ummata tahuu qaba akkasi malee warra kana mo'achuu hin dandeenyu jechuudhaani akkasitti dubbatee jira obbo Aganyoo Tashaagar kabajaan jiraanna kabajaan dhumanna sanyiin kenna akka Israa'elitti lafirraa habaduu wayyi malee wanni nu harka kennannee fi booji'amnu hin jiru jedhee jira warri Amaaraa kadhadachaa ture dubbii himaan naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mul'inee kalee iziyaa irrattu Itoophiyaa Press Dirjitii gaazexaa qopheessan gubbaattu gabbaayuudhaani ammaan tana du'a kabajaa fi qophoofne jirra harka hin kennannu du'a kabajaatiin qophoofne dhumachuu fi biyya kennaaf jennee du'uu fi qophii qabnaa jedhee dubbatee jira naannoon Amaaraa haala gos kana keessa jirti jechuudha gara biraatiin ammoo ummata Tigraahii hunda irratti waraan labse pirezidaantiin naannoo Amaaraa warri Tigraay ta'u hundinuyyuu waraan deebii kennuufi qabna ummati nagaa wanni jedhaman jiru warra nu keessa jiru kan nu basaasu hunda balleessu barbadeessuu qabna jedhee jira warruma biltsiginnaa ka Amaaraa ka isaan keessa jiraniyyuu barbadeessuu qabna waan jedhu dhaamsa dabarsee jira daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon ammaan tana jirtu ka waraan naannoo Tigraay gosa kakkanaa fakkaatti amma ammoo odeeffannoo biraa ka qabnu gaggabaabsinee isin biraanii daqiiqota 3-4 nu hafe kan keessattuu isin biraanii gayuu deemna
magaalota armaan gadi kan naannoo Amaaraa keessatti labsiin yeroo muddamsaatiif sochii uummata daangessu labsamee jira. Magaala Bahar Dar, Gondar, Dabra Maarqos, Desee, Kombolchaatii fi magaalota xixiqqoo hedduu keessatti labsamee jira. Wanni hunduu gara waraanatti akka duulu hojiin mootummaatii fi daldalii wanni cuftu akka dhaabbatu labsamee jira. Yuunivarsiitiin Dabra Maarqos leenjii waraanatti deebi'ee jira. Yuunivarsiitiin Dabra Taaborii cufamee jira. Ka Gondaris cufamee barattoonni yeroo ammaan tana naannoo Amaaraa irraa baqachaa jiranii odeeffannoo BBC'n naannoo Gondarii irraa gabaasen. Deutsche Welle odeeffannoo gosa kana wal fakkaataa gabaase. Oduu gara biraatiin ammoo ergamaan pirezidaantii Ameerikaa ka dhimma araaraatiif Itoophiyaa seenee ambasaaddar Jeffrey Feltman har'a Finfinnee seenee jira. Garuu araarri inni dhufaafii jiru kun bu'aa waan buusu hin fakkaatu. Maaliif jennaan araaraa fi mootummaan Abiy Ahmed nama kana yaamsise. Mootummaan Abiy Ahmed ejjannoon isaa hin beekamu. Dhiibba warra Amaaraa irraa itti godhamuun ambasaaddar Feltman wajjin araara hin barbaannu jechaa jiranii. Ammaan tana dhimma kan irratti gorsaan muummicha ministeera Deutsche Welle irrattu ka dubbate Dr. Biqilaa Hurrisaa jedhama. Feltman warra Tigraahii wajjin araara jalqaba waraan dhaabaa jedha. Wanni kun fudhatama hin qabu. Mootummaan waraan dhaabee araara godhuuf ni rakkata jedhee dubbatee jira. Maaliif Abiy Ahmed karaa Saahilewarq Zawudeetiin ambasaaddar Feltman yaamsise. Ammaan tan ammoo waraan dhaabuun ni rakkisaa jedhee dubbate. Araarii rakkisaa jedhee dubbatee jira. Kun dhiibbaa warra Amaaraa, ka Biltsiginaa, dhiibbaa Izeemaa, dhiibbaa paartilee naannoo Amaaraatii fi warra ilaalcha dullacha durii qabu ta'uu akka hin oolle ka dubbatamaa jiru. Daangaa Itoophiyaatiif Suudaan lafa qonnaa badhaatu Alfaashiqaa irratti waraanni Suudaan ka meeshaalee gurguddaa taankii qabatee gara daangaa Itoophiyaatti dhiyaatee jira. Suudaan lafa qonnaa kana harka 195 deeffadhee harka 5 naafee mootummaan Itoophiyaa akka naa deebisu gaafadhee ture. Mootummaan kun didee jira jette. Suudaan Itoophiyaa wajjin michummaa fi ollummaa gaarii barbaaddullee lafa ofii humnaan kabachiifachuu dandeettii qabdi jechuudhaani muummichi ministeera Suudaanii ka ambasaaddar isaa ka Itoophiyaa dhiyoo kana yaame ka ammaan tana lafa qonnaa Alfaashiqa Algadariif keessattuu argamtu daawwachaa jiru Abdallah Hamduuk dubbatee jira. Abdallah Hamduuk waraana Tigraahii keessattuu geggeeffamuu dhaabsisuu fi mootummaa Itoophiyaatii fi Tigraahii warra Tigraahii jidduutti araara godhuu fi carraaqullee mootummaan Itoophiyaa akka hin fudhanne dubbatee jira. Itoophiyaan akka tasgabbooftu nagaa qabduu fi tokkummaan isii akka eegamu Suudaanii barbaaddi. Lafa ofillee deeffachuu barbaaddi. Yoo karaan nagaa didate humnaan daangaa ofii deeffachuu dandeetti jechuudhaani Abdallah Hamduukii dubbatee jira. Abdallah Hamduukii fi muummichi ministeera Suudaan jechuudha. Pirezidaantiin Suudaan yookaan ammoo hogganaani mana birmadummaa Suudaan olaanaa Abdul Fattah al-Burhaan lachuu warra Alfaashiqaa daawwatanii qophaa'insa waraana laalanii piroojeektilee mootummaan Suudaanii lafa kana irratti ijaaree eebbisanii jiranii. Piroojeektileen sun karaa fi riqicha adda addaatii fi teessuma waraana kaampilee waraanaa hedduu akka taatee dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo Pirezidaantiin Suudaan muummichi ministeera Suudaan Abdallah Hamduukii fi pirezidaantiin Misri Abdul Fattah al-Sisi itti gaafatama basaasa Ameerikaa CIA William Burns wajjin dubbatee jira. Magaalaa Al-Qaahiraa Misri keessattu yeroo ammaan tana dhimma hidha guddicha laga Abbayyaatiin walittu qabatee Ameerikaan araaraa fi carraaqaa turte. Haala Itoophiyaa ka hammaachaa jiru kana irrattuu hoogganaan CIA kun pirezidaantii Misriitii fi muummicha ministeera Suudaanii wajjin wal mari'achuu deemaa akka jedhamee ka eeggamu. Gamtaa warra Tigraayitii fi WBO jidduutti dhaabbatee CIA'n ka mootummaan Itoophiyaa ka Abiy Ahmed kufuu danda'a jedhu sodaa qabu akka dhalatu gargaaree yeroo ammaan tana dhimma kanaa fi pireesii addunyaa